ijoollee warri sin jaaladhu warri sin kabaju biyyarraa sagalee dhufni qabame maal ta'aniiti laata jettanii saffa jettanii dhaggeeffattan miti. Ani immoo ofii kiyyaa manan ijaarradha manan lafan bitadha sanan bitadha kanan godhadha jedhee yaada gisee hundaa jechuudha. Isaan immoo birrii akkanaan ol qeessii san godhannees kana goonee sii deebisnaa wariin jiraa qotiyyoon jiraa jedhe. Isa si fixannaan liqeessee isa qaba silaadhe inni immoo gurguramee ammas qotiyyoo sanis gurguranii balleessinee birrii arginu. Mee akkumattiin karaa biyyaa galuu ijoolleen gargaara ofii kiyyaasitti caamaan ittiin biyyaa dhufee hin qayyifan. Isaan garuu jaaladhee miti dhugaa. Ammas hoo hin gurguran ammas nan bita kiyya jireenya akkami kanarra immoo biyya koo galee oon taa'ee bayyanadhe qabanneen jedhu taa'ee wayya maaliif ofii kiyyaafis ofii ta'an jiru. Isaanuma qarqaaree gisuma hundaan asitti yaada koo namni naaf taradda hin jiru waan itti obboleettiin koo kana ishiitti ati naa of kaayoon jedhe waddaadee harceen akkasii manni kiraa kana eessan ol kaawwadha nama namaneetis birrii irratti galfadhu siin qabu. Birrii argadhee naman irratti galfadhu nama namanuun dhabe kanumarra immoo mee waanuma sinnaa gorsita yaaduma keessan naaf akka hiriyoota koriyoonni sin jaaladhu garuu dhiifamallee naa godha. Viidiyoon kun baay'ee tokko amillee nama cabsa. Obboleettii keenya kana ilaalee tanani dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee amilee namaatiif waan baay'ee amilee namaa gad nama bu'uudha jechuudha. Maaliif hojjettanii obboleettiin keenya akkuma anaata akkuma si'iti biyya ormaa keessa dhuftee dalagatti. Erga biyya ormaa kana keessa dhuftee dalagatte immoo obboleettiin keenya kuni waan isheen jettu dhageessanii jirtanii micayyoon kuni ani haadhallee abbaatti kiyyatti soo ergadhe haadha kiyyatti soo ergadhe obboleettii kiyyatti soo ergadhe qarshiin kiyya hin jiru. Ani garuu hawwiin qaba mana ijaarrachuudhaaf lafa bitachuudhaaf hawwiin qaba ture garuu nama sannaa godhuun dhabe. Nama birrii koo nyaatu malee maatii birrii koo nyaatu malee obboleewwan birrii koo nyaatu malee abbaa birrii koo nyaatu malee nan dhabee jettee boossi. As shamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu kan obboleettiin keessaa nagaa guutuun qabaa galata waaqayyo isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya warroon chaanala kiyya faaraa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaani maamila keenya ta'aa warri ta'aa jirtanis galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Itti aansuudhaan akkuma jalqaba viidiyoo obboleettii keenyaa dhaggeeffatte irratti wanti dhaamsa isinii dabaluu illee obboleettii kana jechuudha. Yookiin ijoolleen akka mucayyoo kanaa jiraachuu maltu hin jirtanis jedhee yaada hin jirtus jiraachuus maltu jedhee yaada. Maaliif obboleettiin keenya kun akkuma ishee irraa dhageessan akkuma afaan ishee irraa dhageessan yookiin kan ofii kootii haasa'e sun taane akkuma afaan ishee irraa dhageessanii mucayyoon kun ani waggaa kiyyaafis ofiifis ta'an jiru nama bicha dhafan ta'an ofii kiyyaa waa godhachaa hin jiru biyya ormaatitti yeroo kiyya gufaa qofan ofirraa gubaara homaa dalagachaa hin jiru yoon dalagadhes yoon achi arge waan homaanuu naan godhanii birrii kiyya nyaachuu malee warii dhambinne sangaa dhambinne jedhu garuu isas deebisanii gurguranii yeroo biraasii deebisne jedhu mee maalan godha mala wallaalee bakka waanan godhabe kara akkuma kara biyyaa galuu yetti. Ijoolleen akkanaa yoo jiraattan ta'e yookiin immoo dhaamsa walii qabna. Obboleettii koo kanaafillee yoo akka carraa ta'e viidiyoo kiyoo dhageesse jechuudha yookiin immoo dhaga'uus dandeessi yookiin fakkaattuun akka ishii jiraachuu danda'u namni ishii fakkaatu kunniin jiraachuu danda'a jechuudha. Ijoollee baay'eedha ijoolleen keenya kan akkasitti qarshii nyaattaman. Obboleettii koo dhugaas dubbachuudhaaf maatii gaariinis hin jira maatii badaanis hin jira obboleewwan gaariin hin jira obboleewwan badaatu jira nama hundaan gaariin jennu nama hundaan badaan jennu. Ani waan isinii dhaamu keessaa obboleewwan kiyya biyya ormaa dhuftanii yoo waggaa lama teessan dirqama qabdan waggaa sadi taa'uu dirqama qabdan waggaa lama qofa kan teessan waggaa lamaan kana keessatti yoo illee namni maatiin kee waggaa lamaan kana keessatti jijjiirama wayii siif fiduu dide yookiin lafa isaa ta'u waan ati biti jettee sii bituu baatan
deemti tiketti keessi amurani gali gara biyyaa galiiti buukii kee baafadhuutii kootu bakka buukii kee baafadhu kootu furmaata isa qofa kasii ta'u furmaanni tokko iyyuu hin jiru asii dhiirattis dargaggeessis ergitee innis nyaata kan maatiin keessi hin taane dargaggeessi gandaasii ta'uu hin danda'u sii galee tan obboleessi keessi hin taane obboleettiin keessi hin taane namni biraasii ta'uu hin danda'u waan ta'eef kan marra galtee buukii kee baafattee yoo dhufte nagaa keetiniin astee biyya keetii erga dhuftes deebite nagaa keetiin nagaan dalagattaa birrii kan nama tokkotti hin kennattu ofii keetii buukii keetiin maqaa keetiin jira maqaa keetiin galfattaa namni dhaqee birrii san sii baasu hin jiru ofii keetii haga baastutti jechuudha sii galee maalifanii lafan bitannee mana bitadhu sila osumatti of gubaayii jechuu dandeecha gizee as deebitee amma buukii keetii irratti qabattu rakkoo takka hin qabu gaafa ati birriin kee jiraate mana ijaaramaa bitachuu dandeessaa wanni si cinqee asii mataa si dhukkubsee akka amma birriin kee nyaatamu mataa si dhukkubsu tokko iyyuu hin jiru jechuudha birrii kee gaafa ol kaawwatte ati giiftidha birriin kee jiraannan maallaqni kee jiraannan baastee sekendumatti mana maal fakkaatu yoo barbaadde bilookeettiidhaan yoo ijaarame bitachuu dandeessaa yoo barbaadde immoo kan mukaan ijaaramee xumuramee ittuma ol seentu qulfii kee wanattee ittuma ol seentu jira sirriitti guute sadarkaadhaan jira malee manni sirriitti jira jechuudha magaaluma fe'eeyyuu biyyuma fe'eeyyuu keessayyuu guute manni jechuudha bitachuu dandeessaa jechuudha obboleewwan kiyya akkasitti godha namni qarshii warroonni qarshii maatiin keessa sin jalaa balleessee riyaan keessa sin jalaa balleessee abbaan manaa keessa sin jalaa balleessee fin jechaa jira jechuudha kanaaf formaanni keessanii galtanii buukii mataa keessanii baafattanii deebuu qof waggaa lama ala hojjetina birriin keessan juutan waggaa lama ala deebitanii hojjetina maaliif ofii keetii waa hin jijjiirre taane maal faayidaa qabare hunda keenyatti finnee yoo ofii kee hin jijjiiramne maal faayidaa qabare maatii qofaaf as jiraadha jennaan jenne malee maatii keenya qofaaf kan jiraannu mati jechuudha ofis yaadachuu qabdan ofii keetiis waan godhanne maatiin kee maal sii godha booda waan ati hojjettu sii kenna osoo erga maatiin keetii wanna jechuun maal gochaa biyyaa baanare hin danda'amu kanaafi maatii bakka rakkateetti gargaaran malee maatii waanuma akkasitti gallakkisanii miti jechuudha maatii keenya bakka rakkatanitti iddoo rakkatanii yeroo gargaaruu fi yeroo gargaarre qabu kanaaf of eeggannoo godhaa isiniin jechuu barbaada obboleewwan koo mucayyoon kun hedduu takka garaana nyaatte yoo ishiin akka itti boochuu maal irraa dhalattee namni obboleettiin takka namaa naa'uu qabdi obboleessi tokko siinamuu qaba haati yookiin abbaa yoo siinaan haati siinamuu qabdi yoo haati siinaan abbaa siinamuu qabaa bara ishiin hundubatu una nyaata jettee bar dhugaa rabbi maal warra akkamii keessaa dhalatte ishiin dhugaa rabbi warra kanaa maalidha dhugaa araba yesus dhugaa obboleewwan waan akkamiiti isaan maaliif obboleewwan edaan namni tokko nuti cubbuu dubbanna rabbi innaa kanaafi mucayyoon kun hedduu takka garaana nyaatte irraas waa hin barattu jedheetiin viidiyoo kana obboleettii kanaa isinii fide jechuudha baay'ee garaa nama nyaatte yoo isin ta'e maal goote obboleewwan koo mee komentii irratti barreessaa mee yaada warri qabdan nama dhuguma namummaadhaaf nama yaada qabdu yoo taate viidiyoon kun yoo si bira ganga'u ta'e yaada qabdu mee barreessi akkasuma rakkinni gara garaa ijoolleen obboleewwan kiyya rakkinni gara garaa sanirra jiru yoo qabaattani komentii nu barreessati yaada isiniif qooduu danda'a jechuudha haga hunna kiyyaatti haga beekumsa kiyyaatti akka wallaalummaa kiyyaatti jechuudha waanan beekurraa waanan akka wallaalummaa kiyyaattis waanan beekurraa waan isin gorsuu danda'u isinitti himaa jechuudha yookiin karoora ofii kootii qaburraa hanga tokko isinitti himaa jechuudha maaliif namni kallattii gara garaatii walirraa barachaa deema atis waan irraa barattaa anis waan sirraa baradhaa jechuudha ishee kanaaf yaada qabaattanillee komenteetti barreessaami yaada namni dhuguma yaada qabnaa jettanii yookiin immoo waan rakkina gara garaa isinirra gahe ijoollee manni jalaa diigamillee hedduu jira ijoollee manni isin jalaa diigamse adaraa waan isin hidhamu keessaa gadaraa manni diigamee birriin baddee lubbuu keessan irratti du'a faradinaa baqa ijoollee baay'eedha kana keessatti abdii kutatta abdii isin kutanii obboleettii koo abdiin kutinaa nama kamiyyuu waaqayyoon kee yoo fayyaa sii kenne ati san caala miliyoona biiliyoona argachuu dandeessa jechuudha shishee abdii isin kutinaa waanuma ta'e irratti jechuudha amma obboleettii keenya kana dhugaa dubbachuu fi lakkoofsa ishii barbaadaa jira dhugaa maaliif jajjabeessuun qaba gorsee akka ishiin galtee buukii baafattee deebitee hojjetachuun barbaada jechuudha maaliif haa hojjettu gaafa galtee deebitee buukii ishii baafattee hojjette waggaa muraasa keessatti mucayyoon mana bitachuu dandeessi jechuudha birri ishee ol kaawwattee kanaaf akkas gochuu yaadaa isiniin jedha obboleewwan koo akkasuma warroon chaanal kee afaaraa taatan sabskraabii gochuun maamila keenya ta'a warri taatan immoo galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha akkasuma yaadaa fi qeeqa warri qabdan komentii irratti barreessuun dagatinaay isiniin jedha viidiyoo kana yoo isin tole laayik sheerii gochuudhaan namoota biraan nagaa isiniin jedha
galatooma ulfaadhaa yaada qabdan komentii irratti barreessaa.